Daawwattoota keenya akkam jirtu waraanni Iraan torban sadaffaa isaa keessatti hammaatetti fufeera. Keessumaa guyyaa kibxataa haleellaa Israa'el raawwatteen hoogganaa nageenya olaanaa Iraan Alii Laarjaanii ajjeefamaniiru. Dhimmi ulaa Hormuz kan Iraan to'attee jirtu ammallee ijoo dubbii addunyaati. Waan adeemaa jiru akkasumas immoo hoogganaan olaanaa maqaa guddaa qaban dhiibbaa guddaa qaban akkamiin ajjeefaman kan jedhuu fi kaan ilaalla. Nabiramoo kan jiru hiikaa fixa isaati ani ammayyuu taanaadha. Hiikaa akkam? Nagaa jirtaa ammayyu. Egaa oduun gaafa kibxataa dhageenye hooggantoonni Israa'el irra deddeebiidhaan hoogganoota olaanoo Iraan adamsuu akka itti fufan erga dubbachuu eegalanii booda keessumaa Ayatollah Alii Kaameniitti aanee nama maqaa guddaa qabu jedhaman Alii Laarjaaniin ajjeefamaniiru. Meesarraa kaa'am namni kun eenyudha? Tole ammayyuu namni kun siyaasa Iraan keessatti nama baay'ee murteessaa nama jedhamanidha. Keessumaa Ayatollah Alii Kaamenii osoo hin du'in dura miidiyaaleen Iraanii gorsaa Ayatollah Alii Kaameniiti jedhaniiti kan ibsaa turani. Dabalataan immoo nama barate nama jabaadha nama jedhamudha Iraan keessatti. Akkasuma immoo ilaalcha Ayatollah nama deeggaru ta'ullee garuu immoo nama fiixetti bahee ilaalcha sana leellisuu qofaa osoo hin ta'in nama moderate jedhamu keessa yookiin immoo nama Booda keessa keessumaa. ilaalcha fakkeenyaaf amma kan lammiileen Iraan keessumaa dargaggoonni kaasan kana fa'aa nama simachuu barbaadanidha jedhama. Garuu immoo nama akka malee Ayatollaatti dhiyaatan inumaayyuu gorsa Ayatollaa jedhamanii fi namoota muraasa Ayatollaan itti amananii fi ofitti dhiyeessan keessaa nama tokkodha jedhama. Gama biraatiin immoo nama filosoofaras jedhama namni kuni nama barumsa cimaa qabudha. Inni kan biraa bara 2007 hanga bara 2008tti natti fakkaata. Iraan dhimma nukilaaraa irratti negoosheetarii yookiin immoo namoota dhimma nukilaaraa Iraan waltajjii idil addunyaatti mariisisan keessaa nama tokkodha ture namni kuni. Yeroo ammaa kana gaggeessaa mana maree nageenyaa Iraan ta'aniiti kan tajaajilaa turani. Nama akkaan murteessaadha jedhamanii numaayyuu yaadatamaa ta'e torban tokko dura yeroo Tiraamp qondaalota Iraanitti dhaadatu atiyyoo akka mancaadhatiyyoo akka ajjeefamne of eeggadhu jedhee nama Tiitara irratti yookiin immoo X irratti barreessee turedha. Gadi bahee nama ija jabinaan dubbatudha. Inni kan biraa namni kun guyyaa lama dura sagantaa qursidee yookiin immoo hiriira guyyaatti lammiileen Iraan bahanii gaafa jimaata torban darbee keessa guyyaan qursi kun keessumaa guyyaa jimaata xumuraa sooma ramadaanaa keessa taasifamu. Gaafa sana Israa'el balaalessu akkasumas immoo Filisxeem deeggaranii deeggarsa Filisxeemiif qabanii fi magaalaa Tiraanitti bahanii namoota uummata wajjin bahanii namoota mul'atan keessaa tokko jechuudha qondaalota Iraan keessa. Kanaaf amma dhiyeenya kanatti immoo guyyoota lamaan durattuu namni kun hawaasa keessatti bahanii nama mul'ataa turanidha. Gadi bahanii dubbii jajjabaa waraana amma gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabsiisee nama dubbatanidha. Ajjechaa kanaan wal qabsiisee Israa'elii qondaalota Iraan irratti xiyyeeffachuu akka itti fuftu ibsitee turte. Inumaayyuu Tiraampis maallaqa yoo qabsiisee ture miti namoota qondaalota Iraan namoota akka Alii Laarjaanii kana bakka isaan jiran odeeffannoo nuuf kennee fi maallaqa guddaa kiisii guuturamannee irra jedhanii ture. Mee akkaataa ajjechaa isaanii wal qabsiisee immoo qabxiilee muraasa nuu kaasi. Waan gaarii kaastee keessumaa torban darbe keessa waraana kana keessatti dubbii jabaa Tiraamp irratti kan dubbatan keessaa tokko isaanidha. Kan duratti kaasteetti dabaluudhaa fi Tiraamp dursa keen sodaannu. Inumaa atillee of eeggadhu galaafatamuu malta waan jedhu kan isaan dubbatanii gara caalu Tiwiitarii kanaa fi Telegiraam irratti barreessu. Erguma ajjeefaman boodas yeroo viidiyoo kana waraabnu Iraan ifattas baatee ajjeeseera yookiin ajjeefamanii wajjin mirkaneessine gama Israa'eliiti kan dubbiin kan dhaga'ame. Ministeerri ittisaa Israa'elis haleellaan ammallee hoogganoota olaanoo kaan irratti akka itti fufu ajjechaa raawwate kanas Tiraamp gurra akka buusan dubbataniiru. Ajjeefamuu isaanii dura garuu miidiyaaleen Iraan maal jechaa turanii barreeffama isaan qopheessantu jira uummataaf ifa goone dubbataniiru. Barreeffama harkaan barraa'edha. Harkaan barraa'edha. Barreeffamni sun garuu waan addaan qabu jedhan tarii guyyaa har'aa torban lama dura miseensonni humna galaanaa Iraan ajjeefamanii turan haleellaa Israa'eliini. Haleellaa US'tiin. Haleellaa US'tiin isaaniif har'a sagantaatu qophaa'a. Isaaniif
barreeffama qophaa'e akka ta'e isaaniin jajaniiti kan isaan barreessanii egaa tarii ajjeefamuu isaanii dura barreeffama isaan qopheessan ta'uu danda'a jedhameeti yaadama. Akka itti ajjeefaman egaa ammatti odeeffannoon bal'aa si'achi ba'uuf jedha. Garuu mana isaanii keessatti ilma isaanii wajjin appaartaamaa keessatti akka ajjeefaman odeeffannoon amma ba'e. Namni kun egaa Ayatollah Ali Khamenei aanee nama hoogganaa olaanaa jedhamanidha. Maqaa guddaas qabu, dhiibbaa guddaas dhageettii guddaas nama qabanidha Iraan keessatti. Akkuma dura kaaste immoo Ayatollaan nama akka malee amanan akka ta'anidha kan ibsamu. Egaa erga Israa'el ajjechaa isaanii ifa gootee booda ministeerri ittisaa Israa'el namoota kana keessatti qooda qaban keessumaa qondaaltota tikaa fi kan humna qilleensaa biyyattii jajanii dubbataniiru. Ammallee qondaalonni olaanoo Iraan Israa'el adamsitu akka jiru miishinii yookiin opereeshiniin kun akka itti fufu dubbataniiru. Egaa gama Iraanii yeroo viidiyoo kana waraabnu namatti wanti dhaga'amee hin jiru. Garuu Iraan misaayilota baay'ee gara Israa'el dhukaasaa akka jirtu. Israa'elis immoo akka ofirraa qollisaa jirtu dubbatteetti jechuudha. Asirratti wanti kaasuu qabnu ammayyuu amma gaggeessaan kun Ayatollah Ali Khamenei fi gaggeessitoota waraanaa kana dura ajjeefamanitti aansee namoota muraasa amma qondaalota olaanoo ijootaa muraasa Iraan qabdu keessaa hafan keessaa tokko ture. Amma Ali Larijani ajjeefamuu booda pirezidaantii Iraan Masuud Pezeshkian yoo ta'een fi ministeera dhimma alaa Abbaas Araakshi yoo ta'een alama Iraan keessatti namni beekamaan miidiyaa irratti mul'ate waa'ee Iraan jabeessee dubbatu nama hin jiran jechuun ni danda'ama jechuudha. Qondaalonni waraanaa hin jiran jechuu miti garuu namoonni akkasii jajabinaan ba'anii dhimma Iraan irratti dubbachuu biyyattii dubbachuu danda'a. Kun maal lamatti agarsiisa qondaalonni Iraan bara kana garmalee miidhamuu ishii qondaalota jajjaboo dhabuu ishiiti kan namatti agarsiisu. Inni kan biraa immoo Iraan ammayyuu keessoon tika ishiitii nyaatamu kan namatti agarsiisudha jechuudha. Amma Ayatollah Ali Khamenei erga ajjeefamanii booda ammayyuu of eeggannoo nama taasisu beekamaadha garuu ammayyuu tikni Israa'el fi CIA'n Iraan keessaa gurra jabaa qabaachuu isaanii gola Iraan keessaa odeeffannoo tikaa murteessaa qabaachuu isaaniiti kan agarsiisu. Gaggeessan akkasii ajjeefamuun akka salphaatti hin ajjeestu gaggeessan akkasii jechuudha. Nama sirriitti isaan hordofutu jira jechuudha yookiin immoo teekinooloojii sirriitti isaan hordofutu jira. Ammayyuu keessoon Iraanii dadhabaa ta'uusaa kan namatti agarsiisudha. Dhugaa biyyattiin baay'ee saaxilamte akka jirtu agarsiisu malagaa. Yeroo qabnu wajjin mee dhimma olaa Hormuzitti haa ceenu. Ajandaa guddaa ta'eera. Baay'ee malee inumaayyuu Tiraamp kana dura yaadatte yoo ta'e ulaa Hormuz bansiisuudhaaf deeggarsa yoo hin barbaannu jedhee ture. Deebi'ee immoo kaleessa dhimma ijoo ta'e kan oole ulaa Hormuz banuu irratti inumaayyuu deeggarsa biyyoota michuu US ta'an gaafatee ture Tiraamp jechuudha. Amma Tiraamp sana bansiisuu dadhabee osoo hin taane akkanatti fakkaatutti tariitii biyyoonni keessumaa boba'aa irraa fayyadamoo ta'anis akka irratti hirmaatan. Inni kan biraa immoo waanuma isaan jedhanii lallaalee gaafadhee jedhe garuu Tiraamp akkasii. Garuu maal lamatti agarsiisa dubbiin Tiraamp jijjiiramaa jiraachuu isaati kan namatti agarsiisu. Waraana Iraan mancaasneera humna galaana isaanii mancaasneera kana booda misaayilii mancaasneera deeggarsa namaatiin humna galaana mancaasneera garuu dhukaasaas immoo jirti Iraan. Garuu immoo kaleessa deebi'ee neetoo dabalatee biyyoonni michuu US ta'an gara biyyoota 7 wajjin dubbadheera jedhee ture. Garuu immoo deebiin biyyoonni sun kennan yoo laalte biyyi tole jettee Tiraampiif deebistee gammaatti hin jiru. UK dabalatee jechuudha. Biyyoon akka Jaapaan, biyyoon akka Jarmanii fa'aa ifatti baasanii kun waraana keenya miti humna galaana erginee ulaa Hormuz hin bansiisnu jedhaniiti kan dubbatanii. Biyyoota akka Kooriyaa Kibbaa yoo fudhatte numaayyuu itti yaadne jedhaniiti kan isaan kaasanii. Jaapaan fa'aas dabalatee jechuudha. Keessumaa asirratti fayyadamaan qabee Iraan immoo itti fayyadamaa jirti. Akka meeshaa guddaatti itti fayyadamu. Akka meeshaa guddaatti fayyadamaa jirti. Inumaayyuu misaayilaa fi diroonii ishii caala baay'ee bu'a qabeessa ta'e kan ishee tajaajilee sirni daldala addunyaa jeeqamu karaa ulaa sanaa jechuudha. Biyyoota lamatti qooddee warra michuu kootti jettuu fi akka isaan boba'aa dabarsanii bitatan biyyoota tarreessaa yoo jirti. Kun tarii dhiibbaa qabaachuu danda'a Ameerikaadhuma irratti waraanuma Ameerikaa irratti bulchiinsuma Tiraamp irratti. Sirriitti dhiibbaa qabaatu fakkeenya biyyoonni nama baga giddu galeessaa keessa jiranii warra biyyoota boba'aa oomishuun beekamanidha. Boba'aa isaanii gabaa addunyaaf hin dhiyeessan taananii dinagdeen isaanii galiin isaanii jalaa jeeqama waan ta'eef naannee biyyoonni kun US irratti dhiibbaa gochuun isaanii waan hin oolledha. Tiraamp fi Israa'eel waraana kana itti fufuu ni danda'u gahumsa isaas qabu dandeettii isaa meeshaa waraanaas qabu garuu immoo biyyoota kana Tiraamp ni barbaada waan ta'eef biyyoota baga giddu galeessaa
biyyootni kun dhiibbaa irratti godhanii akka US yookiin waraana kana dhaabdu yookiin waraana kana keessaa baatu yookiin immoo gara mariitti akka deemamuu fi dhiibban biyyoota amma galoo galaanaa keessa jiranii waraana ulaan Hormuz cufamuudhaan miidhamaa jiranii dhiibbaa irratti fiduunsaa waan hin oolledha US irratti keessumattuu jechuudha. Israa'eliidhaaf dhiibbaa amma kanaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu USidhaaf dhiibbaa guddaadha. Gama kaaniin asuma irratti galmumti isaanii yeroo yerootti jijjiiramaa jira gaa. Jalqaba dhimma bulchiinsaa jijjiiruuti, dhimma niwukalaaraas ture, dhimma humna waraana biyyatti laaffisuudhas ammoo namoonni siyaasaadhaanitti tarii waan galma yaadan sana waan dursanii yaadan sana galmaan ga'uu dhabuu isaaniitti ammallee komii akka of keessaa qaban inuma michuuwwan silaa qabna dhadhee yaadan fa'aa dhabaa akka jiran namoonni siyaasa akkasitti ilaalan jiru. Gama kaaniin immoo Israa'el dabalatee Netanyaahuu dabalatee jechuudha siyaasa biyyattii keessatti qormaata akka mudachuu akka danda'utti illee kanneen gaafii kaasan jiru. Hamma yaadan akka hin taane yookiin immoo saffisa isaa yaadaniin wanni jedha raawwataa akka hin jirre kanneen kaasan jiru. Garuu deddeebiidhaan pirezidantiin Ameerikaa maal jedhu ahead of schedule yookiin immoo dursinee waan raawwanne inumaa fagoo deemaa jira. Fagoo deemaa jirra jedhu. Isaan akkasuma jedhu waraana keessa gaaf seentu kun wantoota si mudachuu danda'an keessaa waan tokkodha jechuudha. Akka itti karoorseetti si deemuu dhiisuu danda'a. Israa'elii fi US'n wanta garaa garaati kan isaan jechaa jiran amma galma waraana kanaa ilaalchisee amma deemnutti deemna jettee ibsaa jirti Israa'elii. Tiraamp immoo amma gaafa waraana kana dhaabuun keessa kootti natti dhaga'amutti naawu jedha. Meebii galma garaa garaa qabaachuu danda'u biyyoonni kun. Ogeessonni kaan immoo torban afurii egaa torban ja'a akka dheeratuu danda'u waraanni ka'e jedhanii turan ammatti egaa torban sadaffaa keessa jirra. Dinagdee biyyootaa kan addunyaa raasaa jira. Itoophiyaa dhuma dabalatee egaa Itoophiyaan ministeera muummee Abiy Ahmed torban kana keessa namoonni boba'aa sirnaan akka fayyadaman waamicha dabarsaniiru. Ministeerri faayinaansii kun maallaqaa Itoophiyaas yaada wal fakkaataa dhiyeessaniiru. Kanaafuu yaaddoon kun keessumaa giddu gala baatti dhibdeen dhalachuun rakkoon dhalachuun hanqina boba'aa Itoophiyaa keessatti illee akka inni mudate aangoon Itoophiyaas dubbataniiru. Kanaafuu waraanni sun fagoo akka hin taane qe'eedhumallee lammii Itoophiyaa tokko tokko biyyoota kaan dabalatee dhiibaa yookiin dhiibbaa raangaa akka jiru hubataa jira jechuudha. Daawwattoota keenya guddaa galatoomaa egaa odeeffannoo dabalataaf gara weebsaayitii keenya bbcafaanoroomoo.com akkasumas immoo viidiyoowwan yeroo yeroodhaan gadhiisnuuf immoo yuutuubii BBC Afaan Oromoo hordofaa, WhatsApp irrattis nu hordofaa, Facebook irras jirra. Galatoomaa.